Ashamaar kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaala keenya jalatti argamtan nagaan ku bakka jirtan sinaa qaqqabu sin jechuun jaaladha. Bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo na eegdan. Egaa kaarrallee waan ajaa'ibaa wayiin hojjedhanii tan guyyaa guyyaattan irratti yaalatoo jira. Inuma milkaa'ee abdii qaba. Har'a garuu dhuguma milkaa'ee taanan baay'een ajaa'ibsiifadha. Sababbiin isaa waan inni hin barbaanne natti dhufaa jira. Inni sunis maali nama baay'ee jaalatu nama baay'ee kabaju har'a guyyaa har'aa manatti yaamee ofiifillee mana oolee jechuudha. Haala mijeeffatanii inni sunis namni wanni isaa fira siriyaadhas hojiidhaaf yeroo hin qabu akka carraa innillee mana ooletti yeroo dheeraa oduma walitti beellamanuu guyyaan kun isaanii mijatee karaa mana ofiitti akka dhufu taasisee jechuudha. Ani immoo har'a ganamaanan ka'ee wanta hojjetamu waan keessummaadha emal hundaa hojjettee jiraan jechuudha. Xumuree kushiinaa koo keessa jira. Ani amma inni suuqii deemnana waan ta'e wayii ajaa'ibsiifadhee jechuudha. Irrattan biraankii hojjechuu qaba jedhee. Inni kunis maal akkuma inni beenan dafee uffadheetii ka'ee jira. Waggaa inni deemu bijaamaadhaan jira. Amma dafeetan inni suuqii deemnan jechuudha. Suuqii immoo wanta barbaadu waan dhugamu suuqii nurraa achi siqa xiqqoo karaa isteepbii lamaatitti achi siqa jechuudha. Wantoota dhugamu fiduudhaaf deemta. Boorsaa kiyyaasitti qopheeffadhee jira. Gizma inni alaa dhufuun boorsaa isa akkanumatti taa'eera anis akkanumatti uffadheera kaameeraa kiyya dhokfadheera. Nan jarjara kaameeraa egaa isinitti himeetoo jira eessan akka dhokfadhu tanaan dura jechuudha. Bakka sadi nan qaba kaameeraa bakka mul'anne bakka dhokfadhu mana kana keessa jechuudha. Kanaafuyyuu nan milkaa'a jedheen abdii qaba. Maalan jedhaan isa sanillee seetan. Ani maaliif akkatti teessee oonaan jedhe natti bilbilame. Maaltu itti bilbile hiriyaatee natti bilbilee ergina deemna naan jettee jirti. Kanaafuyyuu ishii wajjin nan deemu ka'eetoo jira. Kanaafan uffadheen jedhaanii taa'eetoo jechuudha. Waa inni mee jedhu uffadhee boorsaa kiyya kunuun asitti fidadhee qabadheen deema. Egaa akkanumattan xarapheezuma kanarra teechisee taa'eetuma eega jechuudha. Egaa asitti waan hundaa mana kiyya sirreessee jira. Buna bichaan hin dhiyeessin. Amma yoo dhufu bunni ni yaannee an uffadheen jira. Isinitti meera buna baay'ee akka jaalatu yeroo kan biraankii irratti hojjedheen jira. Amma immoo keessummaan waggaa dhufu ani uffadhee buna garuu mana faa godheetan jira jechuudha. Waanuma afaan isaa keessaa waanuma inni har'a dubbatu walumaan ilaala. Namni milkaa'ee abdii qaba yoo haalli nu mijatee yeroo nu ga'e keessummaa keenyallee warri isin barsiifna yookaan immoo bal'inaan faamiliiwwan baay'ee waliin barsiifnee akkuma argite? Argeera. Qorraadha moo? Qorraan fideen fee ani jiru qorraan jiran jette. Aara shaggaa goote amma alleedha bakka fidde. Bakka si bilbileera? Naadaa walee dhufan jiran an jedhe. Dhufaa jira? Bakka anis achiriyaatee biraan dheetanan naa bilbiltee turte beektaa? Yaa wajjin taphadhaatii waan dhugamu fiddeen ture. Waan dhugamu fiddeemti? Fideera keessumaa isin deemu moo maalidha? Jechuun akka carraati beektaa naa bilbilteeti. Carraa otoo hin ta'in keessummaadha. Keessummaa dhufee gaggeessitee booda deemta malee amma hin deemtu. Wanta akkasii dhaabi. Maal jechuudhaati yeroo namaan na qortaa? Aaraani qormaatan osoo hin ta'inii akka carraa hin beekta ishiin gizee hunda waggaan ani bilbiluuf bakka ani argamedheen itti argamti. Amma immoo akka carraa naa bilbilteetidha jechuudha kan deemne wajjin naan jiru. Inni har'amuu duratti deemtee beektaramu keessummaan dhufu maalidha? Inni mudannoo inuma jiraa miti akka carraa isheen simmoyyuu. Keessummaan hin dhufaa eegaan jira waliin inni keessummaa keenya gaggeeffannee booda deemta malee calum jedhanii deemuu jechuun hin ta'u. Cal jedheeti amma bilbilte bara amma kana. Haati manaa kee waan hin jedhu numtu maal jedha? Akka carraa. Keenya fudhatee deebi'a akkuma sirrii miti kaadha. Jechuun maal jettaan seete gaafa inni akkas hin jedhee akka carraa. Ergi deemte bakka injiraa miti reena. Ergi deemte jedhaan. Injiraa miti bakka inni akka hojii baate. Keessummaa qabeessi inni kaleessi. Nan bee kanatti teessaa ishiin immoo har'aa. Ishiin immoo bakka wakii deemuun qaba jettee jirti hedduma isaanii. Inni dhufee taa'aati wakii deemta. Ishiitu barbaade waan ta'eef ani immoo dirqama kootidha hiriyaa kootidha fuudheen deema. Hiriyaa kefaadhaati wakii deemta bashannanuu deemta. Hin dabbaramte waan ta'eef baay'ee dabbaramte kaleessa ishiin xiqqoo ishiin yoo naasa miti kaa'oo. Jiru jabeetti wayite. Laakiti jabinaa miti hoo. Ishiin bakka nan barbaadetti dhufti miti. Yeroo yaamu yeroo barbaade yeroo ani barbaadutti dhufaan jirtu ishiin. Wanta akkasii.
Ishiin dhufaa ani bakka barbaadetti ishiin dhufaa waan akkasii dhaabiin ta'uu guyyaa biraa sagantaa keessumaa dhufee mana taa'atti bashannana deemta. Ishiin afaan bara ofii kooti fi miti ofiimmaa wajjin deemna guyyaa biraa. Bashannana deemta keessumaa. Ani bashan akka tan uffadhee deema ishiidhaa ichan deemaa jira malee akka tan uffadhee deema. Akka tan uffadhee deemaa nu goota yoo ishumaaf hin deema. Atumtu yaadni kee akkamidha garuu. Maaltu yaadni koore silaa akkuma namni yaadetti yaadata. Akkuma namni yaadetti yaadda. Deemta kama. Natti tole moo qayyaru wayyaa. Iddoon deemnullee iddoo wanni miti waan ta'eef. Kamuun nutti hin qabatan. Bashannanuu deemte keessumaa dhufaa jira. Jechuun bashannanuu ofii kooti fi miti mana man nageenye. Bashannanuu deemte keessumaa dhufaa jira garuu. Aan ofii kooti fi miti hiriyaa tootitu kaleessa dabbaramtee jirti maatiidhaan xiqqoo walitti buute waan ta'eef isheen immoo hojii dhaabeen deemaa jira. Nafaana deeminaa jechuudha. Kophaa deemtee yookaan miidhamuu dandeessi xiqqoo maatiidhaan mana keessa walitti mufatte waan ta'eef ani immoo fuudhee deemee iddoo wakii fuudhee deemee achitti haasofne shaayii bunnaa jennee bakka. Shaayii bunnaa jettee keessumaa hin dhufaa. Maarree fidee achuma nafta. Maal jechuudha? Achuma nafta taanaan. Maal jechuudha? Achuma nafta. Maal jechuudha? Keessumaa dhufetti keessumaa dhiistee deemta. Ani keessumaa faana taa'an oola. Ati immoo booda bashannana deemtee dhufta. Aan ofii kooti bashannanan deemu ani ishee wajjiniin deemaan jiraas hin jedhu. Ishee faana keessumaa dhiistee akkamitti deemta? Isheen wanni taate hoo harta jirti hoo isheetti dhagahamee jira. Gitee amma keessumaa dhufaa jira buna fa'aa danfisii waa tokko tokko qixxaa'e. Honna qabe nan dhufaa akkasitti dhuftaniif ta'e. Eessa deemuufi? Nan deema. Kaatee jirti bilbilaa jirti ammaa bilbilaa jirti. Waan hin galu achirraa wanta taanaan beenu. Maal jechuudha? Eessatti? Eessa deemu firee? Ishee wajjin nan deema hoo? Wanta akkasii dhaabe. Borsaan lafa kaa'i. Maaliif borsaa lafa kaa'a? Borsaan lafa kaa'i. Borsaan lafa kaa'i. Borsaan lafa kaa'i. Deema harka duwwaa. Harka duwwaa kee deema. Qarshii as keessa jiru fuudhee deema hoo? Hin ta'u qarshii keessa hin kennu. Maaliif hin deemu hoo? Taaksii hoo? Harka duwwaa kee deema. Taaksii hoo? Harka duwwaa kee deemi. Taaksii hoo maaliif nan deema? Ani ko yeroo kamiyyuu nan kolfaa. Yoo keessumaa gaggeeffatee deemte karaa kanarraan kan keessumaa gaggeessee harka duwwaa kee deemi. Hin gaggeessi. Barri siin cufa harka duwwaa kee deemi. Harka duwwaa kee deemi. Gosa ishee qabattee deemte geefte maal bareeddii. Wanta akkasiidhaan hin kennu. Hin kennu. Ani gisee kamuyyuu nan kolfa barkanatti ani kolfa ko hin beektamte. Yoo kofatte manna dhibereena. Maarree kanaafuu beeknaa lakkisi natti dhufee naan bisaa yoo ta'u. Erga dhufaa jira itti hin dhufa. Hin ta'u. Manatti dhufee naan bisaa gorii. Hin ta'u. Wanta akkasiidhaan wanta akkasii. Ana shiitu naa caala bar. Hin ta'u. Ana shiitu naa caala hoo. Hin ta'u. Ana shiitu naa caala. Hin ta'u. Si caala. Ana malee si caala. Lakki sin jenne. Keessumaa sin caalu. Lakki ani ishee jenne malee ati hin jenne. Wanta akkasiidhaan. Ani sin jenne. Kaayi lafa. Kaayi lafa. Garuu biraankiidha. Biraankiidha. Yeroon daadii maali maafira? Na jalaa wargitta ijjaatan ture gara na laallan akkattan sana. Na jalaa walaalitta adeetiin ani immoo kolfa danda'u. Akkana laallan yeroo baay'ee na jalaa warginaa hidhee baay'een sodaadde. Garuu tabaskee. Isheen danfisa maali ati gisee hunda fuura guurta'u nagaadhiin. Odoon darbee deemee mee kanuma naaf ibsi mee hordoftoonni kollee aadaa. Lafta kaachi. Keessumumti amma dhufu kanaaf jechanii mana kan lakkisa. Keessumaa dhiisanii. Maal jechuudha? Keessumaa dhiisanii biyya kana namni keessumaa dhiisa. Anu lafa jala sitti nime keessumaa eessatti keessumaa dhiisanii. Lafa jala natti himteerta garuu akka carraa ta'e muudannoo ta'eeti akka immoo isheen aartee jirtu sitti meen ture kaleessa. Kanaafuyyuu isheen miidhamuu adasitti waan jiru fiddeerta waan dhugamuuti. Wajjin dhugdanii asumatti teessanii taphattanii yaada keessa wal jijjiirtanii deemuu dhabu ganaa kanaa jecha immoo mana gad lakkisu. Mi'a hordoftu takkootiin nagaadhi. Amma keessumaa dhufaa jira mangadaa gee jira. Amma iyyuu daffisa buna ishee buna amma iyyuu daffisanii waan hundaa already barxumuree jira. Ishi mee nagaadhi nagaatti dhaabni. Nagaatti dhaabni kam? Nagamaaf namoonni nan jaalladha akkuma ani isaanii garuu akka isaanii akka akkatti yaadne maaliif ani keessummaan dhufa jedhee ani waan dhugamuuf deeman. Bakka ani immoo iyyuu chaansii kanatti ati suuqii deemnan chaansii kanatti fayyadamee jira. Natti tolee jira.
Baay'ee baay'ee muddamini aarsi sirriitti dubbadhu bakka haga dhumaa yaa ba'uu fi hundanaan jedhanii jiran hordoftoonni koo garuu an kolfan qabadhu. Kaameeraan gara argitee sodaadhee nafseen na qabdee yeroo dhumaa fa'aarratti. Kanaafiyyuu nagaatti dhaabame mee yaada keenya ibsi waan sitti dhaga'amu. Yaada baay'inatti dhaga'amee jira. Garuu keessummaan dhufaa mangadaa gahee jira. Isheen immoo kun afaan irratti wanti gootee jirti yaa'u. Haa ta'u jenna malee maal jenna garuu. Ani garuu kana yaada keessummaan dhufaa jira keessatti buna. Ishee hordoftoota keenya baay'ee dubbachuu hin dandeenye garuu ani naa milkaa'ee jira. Dubbachuu baatus ana naa milkaa'ee jira. Natti tole. Xiqqoollee ta'u aarsee garuu baay'ee turuu kolfan dadhaba. Fuulduratti shaakalaatan deema jechuudha kolfa kana dhaabu. Biyyaas daqiiqaa 30 siyaasuun qaba. Namatti himameetillee ta'uu baatu dagachiisee tanaan dafeetii miti jechuudha warra kana irratti hojjedhu. Kanaafuu turtii gaarii nu qabaadhaa. Baay'ee sin jaalannaa baay'ee sin kabajna. Miira kee ibsiin mee hordoftoota keenya. Kun ibsee fi baay'een jaalladhaanis. Akkuma kan hin jaalladhaanis. Isaan ikkoo baay'ee sin jaalannaa baay'ee sin kabajna. Sagalee baay'een isaan jaalladhaa baay'een kabaja. Na baay'ee dasna jedhu koominitii ishee naa kennaa jiru. Laayikis godhaa jiru. Anirree akkasumadha. Kanaafuu rakkoon qabu. Ani arrabtu na bartee innaa ishee jedhu kana. Innaa jedha yaani koominitii naa kennaa jiru. Dudda duuba qoradhu sirriitti. Har'asi qoradhaare. Duuba qoradhu jedhanii koominitii dubbisee jira. Dubbistee koominitii. Duuba koo. Duubi koo yaa. Duuba koo qoradhaati. Har'asi qoradhaare. Har'asi qoradhamu. Qorattee mana dhuftee miti. Eegaa. Har'an qoradhaare. Oomuun jiru dudda duuba isaa. Oolmadhaan ni dhiisa. Oolmaadha. Ijoollee hiriyoota baay'ee waan qabu sanfana waan ooluuf yookaan haasa'uu fi itti jedhamee waan biraa miti jechuudha. Nama lumaafuu baay'ee dasna jedhee jira. Hordoftoonni keenyas baay'ee koominitiin gannaa jiru laayik gochaa jiru baay'ee dasna jedhee jira amma ilaalu. Kanaafuu kanadha baay'ee dasna jedheera galatooma siniin jedha. Kanaafuu ati immoo keeyitii kun hordofisi